sanatoon birrii akkas dhalootatti waan darbu tokko illee hin qabu. Dhalootatti wanti darbu beekumsa hayyoota keenya, ilmi hayyoota keenya, kitaaba beektota keenya dhaloota kanaaf lafa kaa'u, beekumsa isaanii dabarsu, gama barreeffamaanis ta'e, gama viidiyoonis ta'e, gama jechaanis ta'e kallattii garaagaraatiin waan dhaloonni kun nu harkaa boru urgeeffatu, waan dhaloonni kun nu harkaa boru mi'eeffatu lafa keenya darbuun irra jiraata malee iyyaa hooyyee hoo isa dhan sana gooneetu guyyaa lama lafa tumnee lafa dhiinnee hiikan qabu. Kanaaf akkuma Haydar jedhee jabeeffannaa imaanaa kitaaba ajaa'ibaa kitaaba nam guddaadhaan barreeffame yoo Rabbi jedhi jimaata fuuldura keenya jiru ni eebbifamaa. Hojii keerii akkasii irratti dhaloota jabeessuun dhaloota kitaaba takka barreesse akka inni kitaaba lama barreessu akka inni kitaaba sadii barreessu gochuudhaaf jabeessuun dabaree seenaa kaatti dabarteetta jechuudha. Dabaree seenaa waan seenaadhaan dhalootatti darbu beekumsa dhalootatti darbu hayyummaa hayyootatti darbu ilmi hayyootatti darbu ofii keedhaa lafa kaattee gahee sana keessaa qabaatteetta jechuudha. Kana biratti immoo ajrii Rabbi bira argatta seenaan illee waan gaariidhaan maqaa kee kaasaa jechuudha. Kanaaf callumattanii hoolota jala fiigaa ooliinaa callumattanii namootuma hiikan qabne jala fiigaa hin ooliinaa. Firida bin nagal sibannaati saahiba kiyya ba'aallaa jalaa badille wayyaa Rabbii kiyyaa. Eenyuun? Keessummaa keenya VIP guyyaa sanii keessaa tokko isa. Freedom. Freedom isaaree kun isanatti hin fa'a. Isaa miti? Ini mana meja kabaran? No. Isma ta Freedom mail aku tuh kabar isme sih mana berat? Gashi kamu deh terus lah miti. Moderator yang Freedom Insyaallah yo salen tane ni dufanis gafasani. Isma habibi. Isma Freedom ini si samoni kan insyaallah finfinnetti simanna gona fi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh habibi. Jirtani habibi. Akam jirtu naga. Worki nama. Alhamdulillah jirtu. Dukana kesan jirasa. Haidar. Akan. Taiba kan ke khagize afani ber ini sibiran jirre afani sus dugize ini sibiran dufe jalafi dusan tate kam. Rabbi sudah desir. Wallahi ada man jaraba dengat finfinne dufe wiyan debe buta amma borunin dufe finfinne inshallah. Baka anesan jirabe ta abdin dufe arge kuno shashamanne video kiya sitti arge repost socha yurtu share adi maka bin rakesa taqati lala video kiya wallahi dalaga ajaibat tinjirani. Dalaga tan jira arkeetin jira tanin arke video walatin jira ana TikTok keessa hedduun jirreer hedduu seenaan jiru. Ammaan godhuu of dinqisiifachuu himiti namummaatu na gargaaru jira. Hojii ajaa'ibaa dalagee jira video arkeetin jira qaamaatu callisee taa'uun qabdu ture. Nagaya abdii ragasa jirta habibii ko. Salaamu alaikum Freedom. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Keessaan si barreessee ture kaleessa moo kana? An alaanaa barreessi naaf hin argu. Akkas wayyaa. Akkas wayyaansa. Mistirri naan galu. Wallahi amma Freedom maqaa Rabbi an finfinnee haa dhufu. Itoophiyaan sadaqaa deddeemi Itoophiyaan kireeditii kennu deddeetiin miiliyoona 3-4 deemtimi. Itoophiyaan akkana dhageessu kana godhu anuma beekta anumaatu dhokatee taa'u jira waan hin dhokatee jira waan hin taa'ee jira Itoophiyaan akkana dhageessu. Biisi amma anaatu dhukkee rakaas amma. Addunyaan akkana dhageessu ana mataa biyya. Jinni taniin dhukkee rakaas amma. Ammallee an dhageetii barbaada miti kan gama social media wal bu'u waan keerrii na fayyada waan hawaasa kiyyaaf sigalee hawaasa kiyyaaf bu'aa qabu hawaasa kiyya tajaajiluudhaaf waan akaraa kiyya na fayyadaaf malee. Dhageetii har'as hin fadhu borus hin fadhu. Taniifuu dhufeetiin jira Oromeetti ol baanee jira sigalee. Dhageessan kan namaa kennu Rabbii. Amma Adaamaan jira. Har'aan kan Adaamaa jirta? Tureemii bubbulee Adaamaa kan jirutti. Anam ati deebitee jirta? Bilbila koo qabdaami? Ati deebitee jirta? Wallahi maalaan guyyaa 15 fixaan jira guyyaa 15. Kanaaf kan keessaan si barreesse hedduu social media irra turre keessaan si barreesseetiin si gaafachuuf. Haydar miidiyaa irraa xiqqoo faffagaadheera. Tole wal gara dhufeetiin jira ammoo boruu isin biraan jira inshallah. Enna Adaamaatti isin itti deemnu moo Finfinneetti isin eegu? Haaraan hin dhufan akkuma qabu naa dhufa. Haadhetti illee nutu isin geessa.
Ni dhufa anaatu isin dhufa. Namni nageessu waan jiru. Gaafa isin Finfinnee dhuftan ilaa Haydar gaafa Firiideemii Finfinnee dhufu taaksii waan jedhamu bajaajii waan jedhamu akkan sochoone bakka jiranitti dhaabatani. Manni barumsaa hundi haa cufamu alaabaan illee. Aayaa. Baankiin hojjetu baankiin hin cufamin baankiin hin cufamin. Namni waa baasu mala. Namni waa baasu mala. Baankiif manni nyaataa manni waan akkasii kun hin cufamina ta'u. Yoom dhuftan ati Haydar achuma jirtama bishooftu jettee dhangattee achiin ture bishooftu ati deebitee moo Shaashamanneen jiraanii akkamse an wallaahi rabbi ragar sababaa namtitti takka as taa'u jira kun amma torbaan caaleetiin jira daa'imman torba qabatteetiin isii an gargaarsaafillee hin deemne akkanumattiin hanga rabbi naa kenne baankii irraa baafadhe dhaqee namuma argeessu mallaqa qoodee bahuttiin jiru manguddoon takka akkanatti walii caccabxeeti karaa gubbaa teessi. Maal taate jennaani ijoollee torbaan qabaa nyaata na gaafattee waan itti kennu dhabeetiin ala bahee taa'u jira ilaa. Manni kiyya qorqorroodha uummata gaafa duraanii Sumaalirraa buqqa'ee Ustaad Raayyaa fa'aa wajjin as xuquruhaa qobsisneedha. Yogguu san jarjaraanii manni qorqorroo ijaarameef. Manni kun qorqorroodha. Guyyaa aduu waan ta'eef akka malee oowwaan ajjeesa. Halkan qorqorroon qorra ofirraa deebisuu hin danda'u. Halkan qorraan guyyaa oowwaan kana keessaa qoonqoo dhabnee daa'imman keenya laa baqadhetiin karaa gubbaa taa'u jiraan achitti boonyee achirraa deemnee. Akkawwanti irrattis mallaqa galteef alhamdulillah. Shaashamanneedha. Alhamdulillah har'a meeshaa manaa guutu firaashii 4 waan nyaatan waan dhugan. Mallaqa ittiin daldalatti hunda geessee fi kana wallaahi fixee isin amma alhamdulillah amma haftaami taate isin alhamdulillah warra ollaa isii fi naannaa isin bakka fi nama hafee dhufee naasii hojii ilaala inshallah dhufeetiin jira kana booda Oromiyaan jira hawaasa kiyya tajaajiluuf obboleessu amma waliin keenya amma ummanni baalee tokkos lallafaraa dhumuuf jira ummanni baalee gammoojjii amma laal isi biran jira laal wallaahi waa'een siif ma dhageeffadhu. Mucaan Joon Daanu'eel dheengadda hidhaa bahee wallaahi ummata beelahee amma Tigiraa jira mucaan sun. Haalan. Guyyaa lama bulle Finfinnee. Ummanni keenya osoo akka saree asii wal nyaatu hawaasni keenya beelaan baadiyaa keessa dhumuuf jira lafarraa. Wallaahi. Amma ati Shaashamannee irraa hojiitti jirtu sana waan dhimma irra jirtu kana yoo xumuratte qootuti waan godhamuu qabnus waliin deemnee ilaalla. Ummanni sammuun qollofame maal akka ta'e naaf hin galu ummanni kun summii isaa nyaatan hin beeku ummanni yoo asii dabuuf kana keessatti wanni tokko ta'e wallaahi Finfinnee irraa wal guuree wal yaasee xiqqaa fi guddaa wal gargaara. Amma Baalee keessatti ummanni Baalee bahaa keessatti wallaahi wabillaa ummanni beela lafarra dhume namuma isaan dhaqee ilaalullee hin jiru. Osoo Amaara keessa lolli jiru osoo Tigraay keessa lolli jiru ijoolleen tuni fooloora beekaatam qabattee qabeenya ofii qabattee dhayitee qaqqaru jirti. Taasilanuti durriyyeedha jennee as gubbaadha arrabsuun hundi dhayitee gargaaru jirti. Durriyyummaa kana biriitti garaa namaa laafuun nama fardeeffachuun nama iyyaafachuun durriyyummaa isin jettan kana nu bira jirti bara. Wallaahi na dhagame wallaahi. Si galee inshallah amma hanqaan dandoota kaan dhufeetiin jira bakka rakkoon uummata kiyyaa rakkoon hawaasa kiyyaa jirtu hunda akka Oromiyaatii fi Itoophiyaa guutuutti Oromoo kutaa kurta akka biraas ta'u si galee. Hanga rabbiin alaafisitti waan keerri akhiraa guyyaa boruun fayyadu hojjechuudhaaf as beetiin jira malee dhageettii fi kana barbaachuuf miti hanqaan malee osoo dhageettii barbaade har'aa miti kaniin ba'u turee jira. Si galee amma immoo beetiin jira dhufeetiin jira. Inshaallah kana booda gahee jiraanis wanti hanqaarraa achi na tursiisee kaayyuu wayii fiitii amma ol beetiin jira.